Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota jaallatamtoota hordoftoota keenyaa bakkaaf iddoo jirtanitti nageenyi waaqayyoo dabalee isiniif haa baay'atu. Egaa guyyaa har'aa kana immoo barnoota bareedaa tokkoon walitti deebinee jirra. Barnoonni guyyaa har'aa kana waliin barannus barnoota baay'ee ajaa'iba ta'e tokkodha. Kanaaf amma xumuraatti wajjin tulaan afeerraa keenya. Egaa barnoonni keenya har'aas dhimma feesbuukii wajjin kan wal qabatudha. Egaa namoonni baay'een yeroo ammaa kana feesbuukii baay'ee fayyadamaa jirtu. Keessattuu feesbuukiin sooshaal miidiyaa akka addunyaatti beekamaa ta'e namoonni kallattii adda addaatiin ittiin dhaamsa isaanii dabarfatan, hiriyoonni kan ittiin walii isaanii arganii fi dhaamsa adda addaa kan walitti dhaammatan yeroo ammaa kana miidiyaa beekamaa ta'ee jira. Egaa feesbuukii irratti wantoonni nu fayyadan wantoota baay'eedha. Isaan keessaa yaada qabnu, beekumsa keenya, dandeettii keenya, yaada keenya hundumaa kan irratti maxxansuu dandeenyu yoo ta'u, egaa fuula miidiyaa keenyaa yookaas fuula feesbuukii keenyaa haala kamiitiin guddifannee akka nama hawwatu gochuu akka dandeenyu waliin ilaalla. Gara chaanaalii keenya yeroo jalqabaatiif kan dhuftan Naardostoop sabiskiraayib, sheer, laayik gochuudhaan na deeggaraa akkuma amala keessaniin isiniin jedha. Warri haaraan ganaa dhufaa jirtan sabiskiraayib utuu hin godhin hin bahina. Asirraa barnoota adda addaa argattu akkuma Naardostoop keessa seentaniin barnoota feesbuukii wajjin kan wal qabatan appilikeeshinoota adda addaa wantoota isin fayyadan, wantoota isin gargaaran baay'ee argattu jechuudha chaanaalii keenyarra. Kana malee barnoota hafuuraas barnoota kallattii wanta dhabdan hin qabdanii yaada yookaas gaaffii yoo qabaattan illee koomentii irratti yoo naa barreessitan yaada keessa irratti hundaa'uudhaan wantoota barbaachisoo ta'an itti dabaluudhaan barsiisuu yookaas isinitti agarsiisuu nan danda'a waan ta'eef yaada keessan naaf qooduu hin dagatinaan isiniin jedha. Egaa yeroo tokko feesbuukii gaafa banannu feesbuukii keenya irratti wantoonni nu mudatan tokko ni jiru. Isaan keessaa guyyaa har'aa kana kanan isinitti agarsiisuu barbaadu feesbuukii keenya irratti add friend kan jedhu follow kan jedhu garaagarummaa isaa akkaataa kamitiin sirreeffachuu akka dandeenyuun waliin ilaalla jechuudha. Amma kallattiimaan gara chaanaalii keenyaa deemnee kana sirreeffanna jechuudha. Amma fakkeenyaaf kun fuula feesbuukii kootiiti. Fuula feesbuukii kootii irratti wantoota baay'ee wanta sirreessee jiru qaba. Isaan kana guyyaa biroo barnoota isaa qabadhee isiniif dhufa jechuudha. Fakkeenyaaf kunoo akkuma asitti argitan kana hordoftoota hedduu akka waan qabuutti hojjetadheen jira jechuudha. Isa kana guyyaa biraa qabadheen isiniif dhufa. Kunoo akkuma asitti argitan fakkeenyaaf kun follow haala kanaatiin akkaataa kamiitiin akka itti baay'ifadhe yeroo biraa barnoota koo keessatti qabadheen isiniif dhufa jechuudha. Garuu guyyaa har'aa kana kan isinitti himuu barbaade amma fakkeenyaaf kunoo tuqaa 3 kana xuxxanii bakka seefaas jettu kan xuxxanii gaafa ilaaltan asitti gonkumaa follow kan add friend kan jettutu argamti. Kun add friend jedhee jira. Egaa add friend isa jedhu kana follow akka jedhuuf yookaas follow akka namoonni hiriyoonni koo follow akka na godhanii fi kanneen ittiin sirreeffadhu jechuudha. Add friend kanarraa gara followutti jijjiirrachuun qaba jechuudha. Egaa isa kanaaf kallattiidhumaan amma na hordofaa gara sana sirreessuutti deemna jechuudha. Egaa chaanaalii keenya keessa akkuma seenneen kunoo gararraa kana tuqaan 3 bakka argamtu sana al tokkoof ni dhandha jechuudha. Ergasii kunoo bakka tuqaan 3 jirtu tuqaa 3 kunoo asitti argaa jirtu bakka kana al tokkoof ni xunna jechuudha. Gaafa haala kanaan xunnu kunoo opshinoonni kun nuuf ba'u achi keessaa garuu fudhachuu kan qabnu kunoo xumurarra kanarratti
siitingii kan jettu kanaan seenna. Egaa bilbilli keessan gosoota adda addaa qabaachuu danda'a. Isin garuu ilaaluu kan qabdan haala barreeffamni nuti itti adeemaa jirru kun gama kamiitiin akka nu baasu qofa ilaaluu dandeessu jechuudha. Kanaaf amma siitingii keessa galeen jira. Egaa siitingii kana keessa ergan galee akka kan kootiitti dhufee xumura kanarratti kun provizii kan jettu kanaan al tokkoof tuqeen keessa seena jechuudha. Haala kanaan gaafan keessa seena. Haala kanaan ergan keessa seenee booda kunoo bakka kanan dhufaa jechuudha. Kunoo you can send your friend request kan jettu kanarraan al tokkoof tuqee seena jechuudha. Kana booda kunoo jalqaba irratti akkuma argaa jirtan everyone kan jedhu kanarra jira. Lammaffaarra immoo friend of friends kan jedhu kanarra jira jechuudha. Egaa akka inni follow ta'u gochuudhaaf dirqama kanaan gochuu qabu isa lammaffaarra jiru kanarratti raayit gochuun qabaa jechuudha. Egaa amma gara dudduubaa deebinee dhannee ilaalla waliin. Kunoo kallattiidhaan gara dudduubaa waliin deebi'aa jirra. Amma kun ammas piroofaayilii koo tuqee bakka tuqaa 3 kana tuqee bakka kunoo akkuma argaa jirtan follow ta'ee jira jechuudha. Sila addi friendii jechaa ture amma kunoo follow jedhee jira. Egaa namni gara Facebook kooti gaafa dhufu amma follow godhee addi friendii na gaafata jechuudha. Follow. Kanaafuu isinillee haala kanaatiin sirreeffachuu dandeessu jechuudha. Kun baay'ee kan namatti toludha. Follow kan qabu peejii namoonni baay'een kan beekan peejii wantoota adda addaa irratti follow kan isaan beekani. Garuu feesbuukii keenya bifa barbaanneetiin gara followutti deeffachuu ni dandeenya jechuudha. Egaa barnootiin har'aa qabadhee isiniif dhiyaadhee dhimma feesbuukii wajjin kan wal qabatu isuma kana qofaadha. Amma xumuraatti nu wajjin taatanii waan nu dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa. Ammallee irra deebiidhaan yeroo jalqabaatiif chaanaalii keenya ilaalaa kan jirtan Naardos Tuubiin sabiskiraayib, sheer, laayik, koomentii gochuudhaan na jajjabeessaa. Yaada yookaan qeeqa yoo qabaattan koomentii jalatti karaa keessaanis ta'e yaada keessan naaf laachuu dandeessu. Oraa bulaa eebbifamaa nagaan.